Harka fuunee akka mooltan warreen OBN daawwattan oduu biizinesii isaatii kanaaf qindeeffanneen isinitti hima yaada saalammaati. Oduu keenya jalqabaatiin daldala seeraan alaa damee bunaa keessa jiru teeknooloojiidhaan to'achuuf akka jiru abbaan taayitaa bunaa fi shaayii federaalaa beeksise. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii federaalaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii federaalaatti Daayirektarri Kominikeeshinii fi Hariiroo Hawaasaa obbo Saahilamaariyaam Gabramadiin akka jedhanitti daldala seeraan alaa buna irratti mul'achaa jiru to'achuuf teeknooloojiin deeggaramuun hojjetamaa jira jedhan. Teeknooloojiinis naannoo bunni irraa oomishamu eegalee hanga al ergitti kan hordofamu ta'as jedhaniiru. Buna gara alaatti ergamus qulqullina isaa eeguun teeknooloojii kanatti fayyadamuun murteessaadhaas jedhameera. Teeknooloojiin kun galii biyyattii damee bunaarraa argamu kan guddisuudhaas jedhan obbo Saahilamaariyaam dhaabbata pireesii Itoophiyaatu gabaase. Waggaa lama duraa buna dulloomee buqqisnee sanyii fooyya'aa bakka buusu keenyaan callaa gaarii argataa jirra jedhan qonnaan bultoonni aanaa dhidheessa. Barana buna toonii 78 argachuuf hojjetaa akka jiru waajjirri qonnaa godina Buunoo Beddellee beeksiseera. Leencoo Tasgaraa gabaasa dabalataa qaba. Kanaan dura bunni isaanii dulloomee oomisha kennuu waan dhaabeef dadhabbiin isaanii lafatti badaa akka ture kan himan qonnaan bultoonni aanaa dhidheessaa waggaa lama dura garuu gorsaa fi deeggarsa ogeessota qonnaa irraa argataniin buna sanyii fooyya'aa dhibee dandamatuu fi oomisha gaarii kennuu danda'uun kan bakka buusan yeroo ammaa kana firii gaarii kennuu akka eegale himan. Jalqabaaf yeroo buna kana buqqisaa nu jedhanu shakkii wayinu keessa ture. Namoonni nutti dhiyaatee sanyii bunaa kana buqqifneetuma balleessina malee namni lafa buna dhaabee raggaasa waan jedhu mataa nama keessan turre jiru. Buna dulloomaa gara buna ispeeshaaliitti jirre jechuudha. Durii inni parsantaansaa tokko tuqaa 2-3 arganna hektaararraa. Amma immoo gara hektaararraa tuqaa 7-8 arganna innee yaalii qabna jechuudha. Buna waggaa 50 ol waggaa 70 50 jira kana buqqifne. Sanyii filatamaa isiniif finnanu jedhanii akkuma jedhan waadaa nuu guutanii yeroon masana fidan. Nu kanarra geenya iyyuu seenan. Kaayyoon mootummaa tokkoo fiixaan baasuudha malee kana arginan seene amma argaa gaarii arginee itti gammanneera. Aanaa isaanii keessatti buna dulloomaan lafa hektaara 1,555 irraa buqqa'uun kan sanyii fooyya'aan bakka bu'an yeroo ammaa kanaa sirriitti oomisha kennuu eegaleera kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Dhidheessaa Obbo Tamaa Muhammad. Lafa hektaara 1,555 kan ta'u tootaalii buqqisamee jijjiirameetu yeroo ammaa bu'aa qabatamaa isaa arge qonnaan bulaanii bal'inaanii gandoota waliigalaa qabnu hunda keessatti itti adeemamaatu kan jiru jechuudha. Ergaa buna dulloomaa buqqisuu fi gamashuun eegalamee oomishaaf oomishtummaan bunaa dabalaa jiraachuu kan himan itti aanaan itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Buunoo Beddellee obbo Lijaalan Bafqaaduun bara kanas bunni tooniin 78 ol akka abdatamu siman. Bunni waggaatti oomishni nuyi argannu dabalaa dhufee jira jechuudha. Keessumaa bara kana oomishni bunaa kan dursaa tilmaamni callaa dura hojjetamee jira jechuudha. Amma kan argannee jirru naannoo toonii 78 argannee jira jechuudha. Waggaatti naannoo toonii 20 jechuudha kan nuyi gabaa addunyaatiif dhiyeessinu. Haa ta'u malee bunni kun qulqullina isaa eeggatee qonnaan bulaan keenya buna diimaa qofa funaanuudhaan gabaa addunyaa keessatti akka inni dorgomaa ta'uuf hojii ekstenshinii bal'aa hojjetamaa jira jechuudha. Oduu biizinesii keenyaa ittaanuun ammoo waggoottan 20 darban daldalli addunyaa 300% guddachuu dhaabbanni daldala addunyaa beeksise. Oomishni biyyoonni addunyaa bara 2022tti gabaa alaaf ergan doolaara tiriliyoona 25 ga'us gaheen Afrikaa doolaara biiliyoona 200 fi biiliyoona 89 qofaa jedha gabaasni kun. Haayiluu Takkoo waan qindeesse qaba. Alergiin oomisha biyya tokko keessatti oomishamee gabaa alaatiif dhiyaatu. Oomishni kunis hammaanis ta'e baay'inaan akkuma humna biyyootatti garaagarummaa qaba. Hayyuun siyaasa dinagdee lammii Britain David Ricardoon seera comparative advantage kitaaba The Principle of Political Economics and Taxation jedhu bara 1817 barreessan keessatti biyyoonni gatiin oomisha tokko oomishuuf biyya keessatti itti ba'u kan alaatii galu yoo caale oomisha sana alaa galchuun filatamaa akka ta'e akeekanii turan. Oomisha biyya alaatti qaalii ta'e oomishuun alatti erguun dinagdee biyya sanaaf bu'uura akka ta'es akeekan. Kun ammoo
ammoo alergii guddisuu keessatti shoora olaanaa qaba. Oomishni alergii addunyaa waggoota 20 darban dhibbeentaa 300 guddateera. Addunyaa irratti biyyi waa maraan of dandeessee jiraattu hin jirtu. Kennanii fudhachuun dhimma dinagdee addunyaan itti jirtu. Dhaabbanni daldala addunyaa akka beeksisetti bara 2022 oomishni doolaara tiriliyoona 25tti dhiyaatu gabaa alaaf dhiyaateera. Daldalli kunis harki walakkaa ol biyyoota dinagdee gurguddaa qaban 11 kan qabame. Chaayinaa, United States of America, German, Netherland, Japan, Kooriyaa Kibbaa, Italy, Belgium, France, Hong Kong fi United Arab Emirates oomisha doolaara tiriliyoona 12 fi biliyoona 800 baasu gara alaatti erganii jiru. Oomishni biyyoonni addunyaa hafan gabaa alaatiif dhiyeessan doolaara tiriliyoona 12 fi biliyoona 100 yoo ta'u, kunis kan biyyoonni 11 erganii gadidha. Chaayinaan bara 2022 qofatti oomisha doolaara tiriliyoona 3 fi biliyoona 600 baasu gabaa alaaf ergitee jirti. Kunis oomisha bara darbe addunyaan gabaa alaaf dhiyeessite keessaa dhibbeentaa 14 ta'a. Jaappaanii fi Kooriyaan Kibbaa ammoo biyyoota Chaayinaa irraa oomisha baay'inaan bitatani. Ameerikaanis oomisha doolaara tiriliyoona 2 fi biliyoona 100 baasu gabaa alaaf ergitee jirti. Oomishni kunis dhibbeentaan 17 gara biyya ollaa ishee Kanaadaatti imale. Meksikoon ammoo biyya oomisha Ameerikaatti erguun sadarkaa jalqabaa irratti argamtu. Ameerikaan bara darbe oomisha doolaara tiriliyoona 3 fi biliyoona 300 biliyoona 70 ta'u biyya alaarraa galchitee jirti. Chaayinaan ammoo oomisha doolaara tiriliyoona 2 fi biliyoona 700 baasu biyya alaarraa galchiteerti. Biyyoonni Awurooppaa fi Eeshiyaa oomisha kanneen akka maashinarii, meeshaalee elektirooniksii fi oomisha indaastirii gabaa alaaf dhiyeessaniiru. Albuudonni qaqqaaliin addunyaa kanaaf barbaachisan dhibbeentaan 30 argamni isaanii Afrikaadha. Biyyoonni Afrikaa fi Laatiin Ameerikaa ammoo bobaa, warqii, diyaamandii, kaka'oo, albuudota jajjaboo erguun meeshaalee dhumataa deebi'anii gatii qaaliin bitu. Bara 2022 Afrikaan oomisha doolaara biliyoona 200 fi biliyoona 89 baasu qofa gabaa alaaf kan dhiyeessite. Daldalli addunyaa kun bara 2030 gara doolaara tiriliyoona 29 fi biliyoona 700 ga'uu akka danda'us tilmaamameera. Itoophiyaanis oomishoota kanneen akka bunaa, qamadii, albuudota elektirikii, uffata, gogaa fi kallee, jimaa, abaaboo, foon, midhaan zayitaa fi dibataa gabaa alaaf dhiyeessaa jirti. Seenaa biyyattii keessatti oomishni Itoophiyaan gabaa alaatiif ergite doolaara biliyoona 4 fi miliyoona 100 caaleen beeku. Bara darbe oomisha doolaara biliyoona 5 fi miliyoona 200 baasu gabaa alaaf erguuf karoorfatte oomisha doolaara biliyoona 3 fi miliyoona 600 baasu qofa milkeessuu dandeesse. Kunis karoora qabame keessaa dhibbeentaa 69 ta'a. Hammi alergii kun irrachuuf ammoo Itoophiyaan agawaa keessaa haqamu, gatiin bunaa addunyaa irratti irrachuu, oomishni alatti ergamu muraasa ta'u, haalli dinagdee addunyaa tasgabbaa ta'uu dhiisuu fi alseerummaa daldala keessatti mudatu. Gabaan bunaa addunyaa Biraazil hamma buna gabaaf dhiyeessitu dabaluu fi fedhiin gabaan addunyaa bunaaf qabdu gadi bu'uun galii bunarraa Itoophiyaan doolaara biliyoona 1 fi miliyoona 300 caalaa argachuu akka hin dandeenye ishee taasiseera. Oomishni albuudaas kontiroobaandiif saaxilamuun qixa barbaadamuun gabaa alaaf dhiyaachuu hin dandeenye. Mootummaan galii alergii guddisuuf hojjetaa jira. Oomishni Itoophiyaan kanaan dura gabaa alaaf ergaa turte muraasa. Waggoota muraasa as oomisha avokaadoo, muuzii fi qamadii dabalatee oomishoonni garaagaraa gabaa alaaf ergamuu eegalaniiru. Gosaa fi hamma oomishaa dabaluu, daldala seeraan alaa to'achuu, qulqullina irratti hojjechuu fi alergitoota baay'inaan horachuun alergii biyyattii guddisuuf xiyyeeffannoon hojjechuu gaafata. itti gaafatamummaa jireenya kee keessatti ofuma fudhatuu qaba. Yoo si milkaa'es, yoo baay'ee deemtes, yoo baay'ee fooyyessites sababati cimaa taateef, sababati wanna gochuu qabdu gooteefidha. Sababa carraa naannoo kee jiru fayyadamteefidha. Yoo sana ta'uu baatee garuu wantoonni socho'uu baatan, yoo deemuu baatanii sababa haalonni naannoo kee badaa ta'eefi miti. Deebii ati haalota deebisutu murteessa wanna ta'eef yoo si milkaa'es, yoo si milkaa'uu baates qaama biraarra kaa'uu dhiiftee garuma ofiitti fudhachuudha. Garuma keetti deebisuu danda'uu qabda jireenya keessatti. Godina Booranaatti dubartoonni horsiisee bulaa ta'an kuusaa bishaan roobaa piroojeektii Finnaan ijaaramanitti gargaaramuun hojii qonnaa eegaluuf waldaan gurmaa'an. Milkaana hojii isaanii akka deeggaru waajjirri qonnaa godina Booranaa beeksiseera. Guyyoo Jiloo gabaasa dabartaa qaba. Haqi jijjiirama qilleensaa yaaddessaan kun nammaatiin duratti gammoojjii horsiifate bulaatti jiruun hawaasa horsiifate bulaa horii qofa irratti hundoofte hedduu fooyyee qabdi turte. Yeroo dhiyoowaas ammoo hongeen deddeebi'aan horii la xiqqeessite. Marraaf bisaan gahaa waan jirree fi bu'aan horiirraa argatanillee akkasuma xiqqaachuutti jirti. Malli horsiisaa kun qoftii deemsisuutti hin jiru. Yoo haalli horsiisaa sun guddoo tolaa turetti keessuma dubartooti bu'aa horii aananii fi dhadhaa gurgurataniitiin baasiman keessatiif oolfatanii tanaan jiruu maatii isaanii utubachaa turan. Maddi galii dhuunfaa isaanii gabbifatanii wantootuman keessaa fi isaan barbaachisu mara hanaan guutachaatiin turan. Waan duraan keessa dabran sun duuba yoo yaadatan kan jedhan. Durii waan inni fidamu horii qabna.
Aanaan dun. Anaan ilmee guddin. Qabaan dhadhuun kenna fidam. Amma dhadhaa sun hin qabu. Uumnumtee nan hojjannee lafuma kana hojjannee lafuma kana tanirra yoo arganne waaqi waan nuu kennu midhaanuma kanaa nami jiraan. Horiif bu'aan horiillee waan xiqqaate fi ammaan tana dubartootii maddi galii dhabaniitiin harka abbaa warraa isaanii qofa eeggachuutti dacha'uu dubbatan. Qardurii yoo horii qabaan naana wayii cuqqifannee dhadhaa wayii gurguranna. Amma ta'a yoo lukkuun okokaan buuje okokaanum lukkuu keessa buusee buufanna sun malee hundi buufannu hundi. Dubartooti duraan bu'aa horii kanaan jiraatan amma rakkoo jabaa keessa jiraachuu himan. Duuba rakkoo tana keessa bahanii of dandahanii hirkattummaa dinagdee tana jalaa bahanii hojjetanii maddi galii dabalataa horachuuf dinagdeen of danda'anii akka dhaabbataniif aanaa Ilwayyeetti dubartoota horsiifate bulatuun waldaan gurmaa'anii laf qonnaa fudhatanii hojjechuu murteeffatan laf qonnaa fudhachuun qopheeffachuu eegalan. Nuujii filmaati dubra kana hojii dhiiraa irra baafanne yoo dandeen hojjanne hojii sun yoo siin dura nu deemsiche hojii dhiiraatiin waliin fakkaatu yaa dabartee jedhanii sila tan fe'en. Hojii waldaan nuun dubartoota walitti gurmoomne hojjenne laftaan qotqaata keessa baafan waaqetti nu rooba waaqa eegan rooba lammeessitoo bisaan jallisiitiin eegan. Waldaan dubartoota kun miseensa nam 30 gurmaa'uu nutti himan. Hojiin qonnaa kun duuba horsiisan cinatti hojii filatamaa galiin irraa argamuu dandeettu waan taateef haali yeroo ammaa mijachuutti jiru haroolee sagantaa finnaan hojjetamuu jiran kan dabalate filannoo kamittuu qarqaaramnee qonnatti gallee jiruu keenya qonnaan tubachuuf hojjetanee gallee jedhu qophii tolchuu jiran keessatti duuba deeggarsa sanyii fi dhiyeessii tiraaktaraa akka isaan barbaachisu gaafatan. Sanyii iyyuu fitteetti qabna. Qonnallee sangaan qabnu qooti sangaallee lafa hin jirreefuu fitteetti qabna. Tanallee cufin fe'en. Hojiitan duraan waan hin beekneef deeggarsa ogummaaleen akka isaan barbaachisullee dubbatan. Itti aanaa waajjira qonnaa aanaa Ilwayyee Abbaa Mallachi duuba dubartoota waldaan gurmaa'anii qonna irratti hojjechuu jiran kana cinaa dhaabachuu fi akka anichattiyyuu murteeffannee jirra laf qofa haa qopheeffatanii tiraaktara qonnaa akkasumallee sanyii barbaachisaa dhiyeessuu fi nu qophaa'utu jirraa jedhe. Wanni xiqqoon akka of eeggannootuuf birkeenni waldaa akkas suniin jajjabeessinaa inni wanta kuntaal tokko lama illee taatee hin jirti. Ka tiraakterii ammoo osoo isaan hin gaafatinu karoora kennaa jechuudha. Nuuyyuun qonnaa fi lafteessan qopheeffadhanii yoo agartan taate dhakaa keessa walii guuranii fuula tokko walii qaqqabaniira. Akka Godina Booranaatti waldaan dubartoota damee qonna irratti gurmaa'anii hojjechuu jiran kun hedduu ta'uu himan. Itti gaafatama itti aanaa waajjira qonna Godina Booranaa Abjalla Dulacha gurtuu dinagdee maatii taate dubartii dinagdeen cimsuun jijjiirama maatii hundaa fi murteessaa waan taateef hojii qonna irratti keessumaa dubartoota gamtaan gurmaa'anii akkanatti hojjechuu jiran kana hedduu jajjabeessuu jirraa jedhe. Deeggarsaan barbaachisullee cinaa isaanii hedduutu jirraa jedhe. Magaalaa Cirootti dargaggoota 4,000 caalan hojiitti galchuuf hojjetamaa akka jiru bulchiinsi magaalichaa beeksise. Waldaalee 12 namoota 500 gurmeessuun maallaqni hojiif isaan gargaarus akka kennameef himameera. Abdurrobaabboo gabaasa dabalataa qaba. Asiin dura bulchiinsi magaalaa Ciroo hojii dhabdoota horsiisaa lukkuu loon aannanii gabbisa sangoota inisheetivii haarawaan immoo horsiisaa booyyee fi kanneen birootiin carraa hojii argatanii hojjetanii akka milkaaniif iddoo hojii mijeessuun haala gaariin hojjechaati jiru. Magaalichatti barana dargaggoota hojii dhabeeyyii 4,060 ol hojiitti galchuuf karoorfame keessa hanga ammaatti dargaggoota 723 oliif carraan hojii uumamuu kan himan itti gaafatamtuu waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa bulchiinsa magaalaa Ciroo aadde Zaaraa Ibraahim dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifamanii fi biyyoota alaa irraa deebi'an hojii keessa galchuuf sheediin kutaalee 12 qabu birrii miliyoona 10.4 ijaarame kan kennameef ta'us dubbatanii kana malees industirii godhootiin hojii dhabdoota 30f birrii miliyoona 4.5 oliin kan ijaarame manneen hojii walumaa galatti waldaalee 15 namoota 105 of keessaa qabu hojiilee adda addaa irratti akka hojjetaniif iddoon hojii mijachuu fi dubbataniiru. Dubartoota dhahaa huccuutii fi ogummaa harkaa irratti gurmaa'anii fi manni kun kadabraa jiru kanaan alatti immoo hojii suphee irratti jechuudha. Irra caalaa dargaggoota eebbifamtootaaf amma sheedii har'a kennine kana yoo ilaaltan hedduun isaanii ogummaa irratti xiyyeeffate maanufakcharing industirii ijoollee 7 keemikaal injinariingiin ijoollee eebbifamteetu saamuna oomisha saamunaadhaan hojiitti kan jiran iddoo oomishaaf gurgurtaa akka isaan argatan kan taasifne. Dargaggoonni carraa iddoo hojii argatan kun hojii kamuu hojjetanii of jijjiiruuf iddoon hojii murteessaa ta'uu dubbatu. Ammaan tana ijaaramnee sheedii bakka itti dalagamnu nuu kannanii hutannoodhaan nutis hojiitti tattaafannee iddoo hojiitillee nu godhaniit manas arkanne biyya namaa keessa akka hattuutti hojjetta. Arra boruu biyya na baasan jettee yaadda. Biyya kee keessatti immoo dimokiraasii bareedaan iftoominaan gammaddee waan argatteessan hojjetta jechuudha. Dargaggoota carraa bakka hojii argatan kanaaf furtuu kan kennan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Ciroo Obbo Mahammad Umar dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifamanii fi kanneen biyyoota alaatii deebi'aniif dursa kennu dubbatu. Sheedii takka araddaa takkaaf haalli itti kenname jira. Inni kun ammoo dargaggoonni baadiyyaa keessatti hafan magaalli tun teenya
magaalaa tana keessatti nyaannee dhuguu ni dandeenya jiraachuu ni dandeenya abdii jettu dargaggeessatti horuudhaaf sochiin ammaan tana jalqabne kurmaana tokkoffaa kana keessa jalqabne kurmaana lammaffaa sadaffaa afraffaa gaafa geenye yeroo yeroodhaan nama 150 gaafa akka hojiitti galchaa deemne kana caalaa nama hunda warri amma biran gahin marsaatti aantu na bira gaajee abdii horachuu waan danda'uuf abdii isaanii tana milkeessuudhaaf halkan guyyaa carraaquutu nurraa eegama kajuusanii. Dhaabbilee faayinaansii fi dhaabbilee miti mootummaa magaalicha keessa jiran waliin liqiin hojii akka mijatuuf ni hojjennas jedhaniiru. Bulchiinsi magaalaa Ciroo qaama miidhamtoota mana jireenyaa hin qabneefis hojiilee humni isaanii danda'u hojjetanii akka jiraataniif mana jireenyaa ijaaruun kenneefii jira. Hedduu takkaan gammadee bakkaan gattaa'e harkadhe sila ta'eef jecha kanaafuu bakkaan gattaa'e urkannaan keessa gattaa'e hojjechuuf sammuun tiyya tasgabbii guddoon harkadhe. Miskiina ol qabee arra ifitti qabee nama fayyaatiin wal nuqutteessee mana namni fayyaan harkatiin argannee arra haalaan gammachuun guddaan nutti dhaga'ama. Odeeffannoo sharafa haalaan ammoo baankonni Itoophiyaa doolaara Ameerikaa tokko birrii 55 fi saantima 59 bitanii birrii 56 fi saantima 70tti gurguraa jiru. Yeroo tokko ammoo birrii 59 fi saantima 41 bitanii birrii 60 fi saantima 60tti gurguraa jiru. Odeeffannoo guutuun akka taanutti dhiyaata hordofaa. Oduu biizinesii biyyaan alaatti yoon darbu ammoo gabaan nyaataa fi qonnaa Afrikaa akka lakkoofsa faranjootaa bara 2030tti doolaara tiriliyoona 1 gahaa jedhame. Dureeyyoonni kaapitaala guddaa qaban ija isaanii damee boba'aa caalaa damee qonnaa fi nyaataa irraa keeyaa jirus jedhameera. Gammachuu Fayyoo gabaasa Business Insider Afrikaa akka taanutti qindeesseera. Ardiin Afrikaa dachee misooma qonnaaf oolu guddaa qabdi. Ta'us sababoota hedduun biyyoonni Afrikaa lafa qonnaa isaanii sirnaan misoomsanii callaa gumbii guutuun lammiilee isaanii baraabaratti hin sooran. Osoo lafa qonnaa mijataa qabanuu irra jireessi biyyoota Afrikaa oomishaalee qonnaa biyyoota alaarraa doolaara biiliyoonotaan ramaduun bitatu. Biyyoota isaan irraa bitatan rakkoon wayii yommuu mudatu rakkinnichi mana biyyoota Afrikaa hunda seena. Taateen waraana Raashiyaa fi Yuukireen yaadannoo yeroo dhiyooti. Baankiin misoomaa Afrikaa piroojeektota ardii Afrikaaf deeggarsa faayinaansii godha. Baankichi misooma jallisii qamadii Itoophiyaa dinqisiifachuun deeggarsa gochuu akka itti fufu torbaan dura yaa'ii nyaataa idil-addunyaa tokko irratti beeksisee ture. Baankiin misoomaa Afrikaa zoonii tumsa addaa qonna qindaa'aa hundeessuu beeksiseera. Baankichi waggoota 5 dhufanitti karaa piroojeektii hundeesse kanaan deeggarsa faayinaansii fi investimentii jajjabeessuuf doolaara biiliyoona 2 ramaduu ibseera. Pirezidaantiin Baankii Misoomaa Afrikaa Kinwiimi Adeesiinaa akka jedhutti piroojeektiin Baankii Misoomaa Afrikaa qabate ardiin Afrikaa cancala nyaataa fi qonnaa addunyaa keessatti ga'ee olaanaa akka qabaattu godha. Zooniin addaa qonna qindaa'aa Baankiin Misoomaa Afrikaa akka piroojeektiitti qabatee hojjetaa jiru Baankii Alergii fi Alaagalchii Afrikaa, dhaabbata misooma indaastirii biyyoota gamtoomanii fi Baankii Misoomaa Islaamaa fa'aan deeggarama. Gabaan damee nyaataa fi qonnaa Afrikaa bara faranjoota 2030tti doolaara tiriliyoona 1 ni gaha jedhamee eegama. Dureeyyoonni kaapitaala guddaa qaban ija isaanii damee boba'aa caalaa damee qonnaa fi nyaataa irra kaayaa jiru. Kun immoo yeroon Afrikaan oomishaalee alaa galchaa turte biyyuma keessatti oomishuun xiyyaaraa fi dooniin alatti ergitu dhiyoo akka ta'e mul'isa jedha Akinwiimi Adeesiinaa. Daldalli Afrikaa sangasuma maqaan isaa akka addunyaatti ol ka'aa deema. Ministirri maallaqaa Ruwaandaa Riichaard Tuseebaa piroojeektiin Baankii Misoomaa Afrikaa ifoomse tattaaffii ardiin Afrikaa nyaataan of danda'uuf gootuu fi oomishaalee sadarkaa qulqullinnaa olaanaa qaban oomishuun addunyaan dorgomtuuf carraa kenna jedha. Fooramii investimentii Afrikaa mata duree cancala galtee Afrikaa banuu jedhuun Morookoo Maaraakashitti taa'amaa jiru irratti hirmaattonni 1,500 biyyoota 80 irraa walitti dhufan walitti daldala biyyoota Afrikaa guddisuuf mari'ataa jiru. Waltajjii kana irratti carraawwanii fi dhiibbaa gurguddoo diinagdee Afrikaa mudataa jiru irratti ni mari'atama. Egaan daawwattoota keenya oduun biizinesii isaatii kanaaf qindeeffannee waliigalaan kan hangamaa ture. Ani Yaadasaa Lammaan ture. Waan nu daawwattaniif ulfaadhaa. Qophiileen OBN isaan kaan immoo duraa duubaan itti fufu isaaniin daawwadhaa. Ulfaadhaa.
akka duriif harka xuriitti nafa. Miidiyaatiitiin hundeeffame OBN. Raadiyoon Oromiyaa bitootessa 16,000 televezyiiniin bitootessa 16,001 FM'n Finfinnee gurraandhala 22,002 wal duraa duubaan hojii eegalan. Maqaaf Mootosaa Qabiyyeef bifiyyeessaa yeroo yeroon fooyyessaa tokko lama jedhee bakka amma jiru ga'e. OBN chaanaalii TV 3 raadiyoo OBN dambalii gabaabaa tokko dambalii giddu galeessaa lamaa fi FM moota 15 qilleensa Oromiyaa biyyaa fi addunyaas to'ateera. OBN chaanaalii isaa tokkoffaa afaan Oromootiin oduuf odeeffannoo madaalawaa ooltee bultee Oromiyaa hanga addunyaa sagantaalee barnootaaf bohaartiitiin isin waliin jira. OBN Gambia daa'imman abdii egeree eenyummaa Oromummaa ganamaatiin aadaaf safuu uummata Oromoo beekanii akka ittiin guddataniif OBN Hornoof Afrikaa kaleessa daqiiqaa 30 kireeffannee tamsaasa afaan Oromoo eegallus har'a OBN Hornoof Afrikaan afaanota biyya keessaaf dhashanii afaanota idil addunyaaf gaanfa Afrikaatti dubbataman sadii tamsaasaa jirra. Ofirra darbinee sagalee ummatootaas taanee jirra. Guddummaa ummata keenya gaaddisa odaa ta'uu keenya mirkaneeffannee jirra. Tamsaasota OBN isin jala darban yookiin filannoon miidiyaa keessan miidiyaa saayibarii yoo ta'e YouTube www.youtube.com/OBN Facebookii www.facebook.com/OBN Afaan Oromoo, OBN English, OBN Amharic. Websaayitii www.obnoromia.com irratti nu hordofaa. Oomishaa tajaajila keessan miiliyoonota biratti beeksifachuu. OBN filannoo keessanaaf. OBN sagalee ummataa. Nagaaf jaalalli bakka jirtan maratti isin qaqqabu isiniin jenna. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. OBN irraa yeroo mara sa'aatii kanatti kan isin bira ga'u qophiin keenya qophiin abbaa torbee sirboota afaan Oromootiin weellifaman garaa garaati gaa qophii kana keessatti isin affeeraa isin waliin yeroo gaarii ta'e kan nuti dabarsinu. Akkuma argitanii magaalaa Finfinnee keessattidha kan inni argamu kutaa magaalaa Lammii Kuraatti jechuudha. Kutaan magaalaa Lammii Kuraagaa kutaalee magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa dabalaman keessaa tokko dhagaa. Akkuma argaa jirtan immoo iddoowwan magariisa baay'ee babbareedaa ta'etu magaalattii keessa jira. Kunoo akkuma argaa jirtan daawwattoota keenya. Egaa qophii keenya qophii abbaa torbees bakka kana isin affeeraa isin waliin turtii taasisuudhaaf nuti asitti argamneetu kan nuti jirru. Yeroo gaarii ta'e waliin qabaannaa waliin turru isiniin jenna. Jalqaba irratti sirba Adam Muhammad isin biraan geenya. Adam Muhammad weellisaa dargaggeessa guddina aartii Oromoo keessatti ga'ee mataa isaa ba'achaa jirudha. Keessattuu immoo sirboota aadaa gara Oromoo Gujii jiru kana egaa baasee agarsiisuu keessatti aartistii ga'ee mataa isaa ba'achaa jirudha. Aartistiin kuni sirba isaa keessaa sirbuumanni waggaa dabarsine gara dhumaa keessaa Oromiyaa jechuudhaan hojjetee sirba bareedaa inni uummata bira qaqqabsiise kana isin biraan ga'uudhaaf jirra. Daawwattoota keenya daawwadhaa yeroo gaarii ta'e itti dabarsaan isiniin jedha. Isatti aansinee immoo sirbi nuti isin biraan geenyu sirba Heelan Bareheeta. Weellistuu Heelan Baree weellistoota afaanota garaagaraatiin sirbuudhaan beekaman keessaa tokkodha. Isheen
weellisaa kabajamaa fi jaallatamaa Dooktara kabajaa Aartist Alii Birraa waliinis egaa weelluu bareedaa ta'ee kan jaalala irratti xiyyeeffate kana dura hojjettee uummataaf gumaachiteetu kan isheen jirtu. Weellistuun kun egaa ammas bifa haaraatiin sirbuma jaalalaa garuu immoo aadaa kan of keessaa qabu hojjettee uummataaf gumaachitee jirti. Sirboota lamaan egaa isin biraan ga'uudhaaf qopheeffadhee kan jira. Sirboota kana daawwanneetu walitti deebina jechuudha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.